Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ilmi hoogganaa Iraan duraanii Ayatollah Ali Khamenei kan ta'e Mojtaba Khameneiin hoogganaa Iraan olaanaa ta'uun nan gammachiifne jechuudhaan yoo dubbatu filamuu hoogganaa Iraan amma Ameerikaa fi Israa'el yaachisuun dhagahame. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin hoogganaa olaanaa Iraan haarawaa Mojtaba Khamenei baga filamte jechuudhaan Raashiyaan Iraaniif deeggarsa walirraa hin cinne akka taasiftu waada galuun dhagahame. Chaayinaan hoogganaa Iraan ammaa kana qaama tutuqu hamuu hin ayyamnu jechuudhaan Israa'elitti dhaadachuun himame. Gama biraatiin ammoo Chaayinaan guyyaa irraa misaayila pilaastikii Iraaniif erguun dhagahame. Jeneraalli TPLF guddaan Magbiyaa Hayileedhaa meeshaa teekinooloojii hidhannee jira jechuudhaan mootummaa federaalaatti dhaadachuun dhagahame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo oduu lammii miidiyaati amma kallattumaan bal'ina oduu lammii miidiyaatti aansina. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan ilma Ayatollah Ali Khamenei kan ta'e Mojtaba Khamenei hoogganaa olaanaa Iraan gochuun nan gammachiifne jechuudhaan dubbachuun dhagahame. Dhiyeenya kana Iraan egaa hoogganaa isii olaanaa Ayatollah Ali Khamenei haleellaa waloo Ameerikaa fi Israa'eliin ajjeefameen booda guyyaa 9 turuudhaan hoogganaa haarawaa ilma hoogganaa olaanaa duraanii Mojtaba Khamenei hoogganaa olaanaa Iraan taasisuu muuduun mirkanaa'e. Dhimma kanarratti gaazexeessaan Fox News kileemed pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp wajjin gaaffii deebii taasiseen Doonaald Tiraamp filamuu ilma Ayatollah Ali Khamenei Mojtaba Khameneitti gammachuu akka hin qabne dubbachuu gabaase. Itti dabaluudhaan Tiraamp akka jedhetti Ayatollaan Mojtaba Khameneiin hoogganaa olaanaa ta'e yoo itti fufee walumaan laallaa jechuudhaan dubbate. Kanaan dura Tiraamp Mojtaba Khameneiin akka hin feene ibsuudhaan adeemsa filannoo Iraan keessatti qooda fudhachuu akka barbaadu ibsee turuun ni yaadatama. Kana malees Doonaald Tiraamp waraanni Iraan yoom akka xumuramuu fi akkamitti akka xumuramu irratti ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu waliin kan murteessan ta'uu beeksise. Akka barruun Times of Israa'el gabaaftetti dhimma waraanichaa xumura irratti mari'achaa jirra jedhe Tiraamp yeroo sirrii ta'etti murtii kana ni kennina jechuudhaan dubbachuun dhagahame. Ilmi hoogganaa Iraan duraanii Ayatollah amma Mojtaba Khameneiin namoota siyaasaa Iraan keessatti dhiibbaa guddaa geessan keessaa tokko yoo ta'u garuu uummata duratti mul'achuu kan hin jaalannee fi haasawaa kennuu yookaan gaaffii deebii yeroo kennu yeroo muraasa qofa kennuun kan beekamu ta'uun himame. Mojtaba Khameneiin hojii isaa irra caalaa harka lafa jalaatiin dho'isaan hojjechuun kan beekamu waggaa ta'u nama waajjira abbaa isaa guutummaatti to'atee jiru ta'uun himame. Waa'ee jireenyaa fi qabeenya dhuunfaa Mojtaba Khamenei hanga ammaatti wanti beekamu baay'ee xiqqaa ta'utu himama. Haa ta'uti malee baankii Ingiliz keessaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu akka qabu miidiyaaleen warra dhiyaa gabaasaniiti jiru. Akkasumas qondaaltota Iraan yeroo ammaa tana qoqqobbii Ameerikaa jala jiran keessaa ilmi Ali Khamenei Mojtaba Khameneiin isa ijoo hoggaa ta'u ijoollummaa isaatti imala siyaasaa kan eegale Mojtaba umrii isaa waggaa 17tti waraana Iraanii fi Iraaq irratti toora fuulduraa irratti kan lolaa ture ta'uun ibsameeti jira. Kunis jalqaba toora nageenya siyaasaa aangootti ol ba'uuf sababa akka ta'e himameeti jira. Mojtaba Khameneiin ilma abbaa isaa bakka bu'ee qofa otoo hin taane beekumsa amantii isaatiin fudhatama argachuu fi imala dheeraaf tarsiimoo cimaa akka qabus himame. Mojtaba Khameneiin waggaa 15 barnoota seeraa falaasama Islaamaa isa olaanaa darsii Qareej barsiisee keessatti kan fudhate waggaa ta'u beekumsa amantiitii fi fudhatama seeraan nama beekamu ta'uun ibsame. Hoogganaan olaanaa ta'uuf barbaachisan hunda kan argatee fi alduree hunda kan guutee fi bara 2022 sadarkaa Ayatollaatti kan ol guddatee jiraachuu fooramiin barattoota amantaa qooma ragaa kana baasuudhaan mata dureen kun furtuu hooggansa Iraan ta'uu gabaaseeti jira. Haa ta'uti malee aangoo mootummaa kamuu qabachuu dhabuun qondaaltota biyya alaa waliin wal qunnamtii dhabuun waliigaltee niikulaala irratti kaayyoon isaa ifa ta'uu dhabuun yookaan ammoo ejjennoon inni Israa'el irratti qabu wantoota muudama Mojtaba Khamenei wal falmisiisan keessaa tokko ta'uun amansiisateeti jira. Kanaaf ammoo yeroo ammaatti Israa'elii fi Ameerikaatti yaaddoo kan ta'e ta'uun gabaafame. Namoonni gariin Mojtaba Khameneiin haala yeroo waraanaa keessatti aangootti ol ba'uun isaa hoogganaa waraanaa dandeettii qabu ta'uuf carraa kan kennu waggaa ta'u namoonni tokko tokko ammoo sababa qofaatii diinagdeetiin hoogganaa dadhabaa ta'e xumuramuu danda'a jedhanii yaaddoo qabaachuullee ibsame.
Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin ilma Ayatollah Alii Khameneetiif ergaa baga filamtee dabarsuudhaan Raashiyaan Iraaniif deeggarsa walirraa hin cinne akka taasiftu waa dagaluun dhaga'ame. Hoogganaan basaasa Iraan Alii Laarjiin guyyaa irraa akka jeetti Ayatollah Mojtaba Khameneiin bakka abbaa isaanii bu'uu filatamuun isaa Israa'elii fi Ameerikaatti abdii kutachiisuu hime. Laarjiin guyyaa irraa bitootessa 9 bara 2026 karaa akaawuntii miidiyaa hawaasaa isaa irratti akka ibsetti yaa'iin hayyoota amantaatiin hoogganaa Riippaabilika Islaamaa Iraan ta'uun filatamuun keessan diinota keenyaa fi mormitoota waraanaa jallatan abdii kutachiisee jechuudhaan barreesse. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin ammoo hoogganaa olaanaa Iraan haaraa Mojtaba Khamenei kan abbaa isaa eega Ameerikaa fi Israa'el ajjeesaniin booda bakka bu'uun filatame. Raashiyaan Iraaniif deeggarsa addaan hin cinne akka qabdu himuudhaan ergaa baga filamtee dabarsaniiti jiru. Puutiin itti dabaluudhaan yeroo Iraan weerara hidhannoo mudate kanatti aangoo sadarkaa olaanaa kanarra turuun keessan ija jabinaa fi kutannoo guddaa akka barbaadu shakkii hin qabu jechuudhaan nuti ammoo hanga dhumaatti waan barbaachisu hundaan isin bira jirraa jechuudhaan hoogganaa olaanaa Iraan ta'uun kan filatame ilma Ayatollah Alii Khameneitiif ergaa dabarsee jiraachuun dhaga'ame. Kana malees Chaayinaan hoogganaa Iraan haaraa kanarratti kan xiyyeeffatu yaalii kamuu akka mormitu ibsuudhaan tarkaanfiin Chaayinaan fudhatte tun erga waraanni Israa'el hoogganaa Alii Khamenei bakka bu'u kamirrattuu xiyyeeffachuu doorsiteen booda hoggaa ta'u dubbiimaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa miidiyaaleef ibsa kanneen akka himetti muutamni Khamenei dhimma biyya keessaa qofa ta'uu qaba jechuudhaan ibse. Gama biraatiin Israa'el deebii hatattamaa kenniteen haleellaa rookeetii jiddu galeessa Israa'el keessatti raawwatameen namni tokko du'uun ibsameet jira. Gabaasni AFP Tel Aviv keessatti dhoohinsi 10 ol mudatee jiraachuu akka addeessetti Iraan ammoo Faransaay dabalatee biyyoonni Awurooppaa, Ameerikaa fi Israa'el Riippaabilika Islaamaa irratti haleellaa akka raawwatan haala mijeessan jechuudhaan himattee jiraachuun dhaga'ame. Biyyattiin lammiileen Awurooppaa gocha Waashingtan dura dhaabbachuu dhabuu isaaniitiin kan hubatan hoggaa ta'u wallabdeen ji'opolitikaa kun gatii gaazii Awurooppaatti dhibbantaa 30 dabaluu akka taasise ibsameet jira. Gatiin gaazii uumamaa Neezerlaand ITF Sarditaayir kan mallattoo Awurooppaa ta'e gara yuuroo 69.5tti kan ol guddate hoggaa ta'u gatiin boba'aa yeroo ammaan tana duraan doolaara 80 ture amma gara doolaara 110tti ol guddachuun gabaafame. Kunis eega bara 2022 asitti gatiin boba'aa haalaan dabalee kun Ameerikaa dabalatee biyyoota lixaa hedduu yakkisee jiraachuun gabaafame. Dhaabbanni Human Rights Watch Israa'el torban dabree magaalaa kibba Leebaanos Yaamuur keessatti bakka jireenyaa keessatti foosfarii adii seeraan ala fayyadamuu isaaniitiin himateeti jira. Foosfariin adiin wanta yeroo oksijiinii waliin wal qunnamu ibiddaan gubatu hoggaa ta'u akka meeshaa ibiddaatti fayyadamuu ni danda'ama. Kunis wanta balaafamaa ta'ee gubaa cimaa miidhaa sirna hargansuu miidhaa keessoo fi du'aa fiduu akka danda'u ibsameeti jira. Chaayinaan, Kooriyaa fi Raashiyaan Iraan deeggaruu kan itti fufan hoggaa ta'u Chaayinaan guyyumarraa kana qofa misaayila pilaastikii gara Iraanitti erguun gabaafame. Chaayinaan misaayila kiruusii DF-21D dho'isaadhaan gara Iraanitti dabarsuu dandeessi jedhamee hordofamuun wal qabate yeroo ammaan tana naannichi haala yaachisaa keessa jiraachuun ibsame. Odeeffannoon kun ifatti mirkanaa'uu baatullee xiinxaltoonni ittisaa dhimmicha yaaddoodhaan ilaalaa jiraachuun himame. Gama biraatiin ammoo pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping akeekkachiisa cimaa biyyoota dhiyaateef kennee jiraachuun ibsame. Xi Jinping akka jetti addunyaan qabeenya dhuunfaa eenyutu akka hin taane hubachuu qabdan jechuudhaan humnoota akkasitti yaadan ammoo addunyaa irraa bilisa baasuudhaaf qophiidha jechuun dhaadate. Tarkaanfiin kun humna waraanaa Chaayinaa ijaaramuu fi madaallii humna haaraa barbaadu agarsiisa jechuudhaan xiinxaltoonni ibsaniiti jiran. Jeneraalli TPLF guddaan Magbiyaa Haayilee nuti meeshaa waraanaa teekinooloojii farra diroonii hidhannee jirraa jechuun dhaadachuun dhaga'ame. Jeneraal Magbiyaa Haayilee waraana Tigraay teekinooloojii farra diroonii akka hidhate beeksisuudhaan waraanni Tigraay teekinooloojii farra diroonii dabalatee meeshaalee waraanaa tarsiimoo hedduu hidhatee jiraachuu ajajaan addaa lixaa raayyaa ittisa biyyaa Tigraay Leetinaant Jeneraal Magbiyaa Haayilee guyyaarraa beeksise. Ajajaan waraana addaa dhiyaa kan ta'e Magbiyaa Haayilee gaaffii deebii Dimtsi Wayyaanee wajjin taasiseen dubbii tana kan dubbate hoggaa ta'u Jeneraaltichi dubbii isaa keessatti waraanni bu'aa qabeessa ta'e lolamuu kan danda'u yoo ta'u waraanni cimaan mul'ata ifa ta'ee fi hayyoo ifa ta'e yoo jiraate akkasumallee waraanni hooggansa ifa ta'ee fi iftoomina qabuun yeroo hoogganamu qofa jechuudhaan yeroo wal dhabdeen TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti hammaatee jiru kanatti dhaadannoo dhageessee jiraachuun mul'ate. Waraanni amma Tigraay keessa jiru waraana baratee fi hubannoo gahaa saayinsii fi teekinooloojii qabu jechuudhaan Jeneraal Magbiyaa Haayilee gaaffii deebii taasise keessatti namoota diroonii irratti hirkataniif ergaan koo akka bara durii miti. Diroonii farra taankii fi meeshaa farra xiyyaaraa haleeluu danda'u qabnaa jechuudhaan ergaa mootummaa federaalaatiin dubbiin akka durii miti jettu if keessa qabdu dabarseeti jira.
Ajajaan kun TDF yookaan Tigraay Defense Force meeshaa uummataa odoo hin taane meeshaa fedhii dhuunfaa hooggantoota dhuunfaa ta'uu himuudhaan dhaabbata akka hoogganaa kamuu barbaadutti itti fayyadamuu danda'u miti jechuudhaan ibse. Haa ta'uti malee addi lixaa inni ajajuun ture hoogganamu torbaanota muraasa dura aktivistoota miidiyaa hawaasaa dhuunfaa Jeneraal Dachaqee Qeeqan seeraan ala hidhuu fi irraa jiraachuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan hangammaatti isin biraan gahaa turre turtii gaarii.